akka kanatti yoo akkaataa capcut irratti animate godhan baruu barbaadde viidiyoon kun haala kamiin animate akka godhan sitti agarsiisuuf deema. Faana bu'i. Tole mee viidiyoo kana akka fakkeenyaatti fayyadamnu. Sana booda mee jalqaba irratti Emoji animate gochuu barbaadne sanas asirraa fidannu drag goone. Sana booda isa kana viidiyoo keenyan walaa qixxeeffannu. Ittaansee kana booda Emoji animate gochuu barbaadne sana irratti tuqnaa jechuudha, irratti cuqaasna. Sana booda saayizii isaa ni qixxeeffannaa. As biratti scale iddoo jedhu kanatti saayizii isaa sirreessuu dandeenya jechuudha. Kana booda iddoo itti animate gochuu barbaadnu yookaan iddoo irraa animate gochuu barbaadnu viidiyoo keenya ilaallee iddoo barbaannetti animate gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti animate gochuu barbaanne yoo ta'e jalqaba irratti kana koornanii kanaa fidannuuti. Achi booda iddoo animate gochuu barbaanne sana biraa yoo baane fakkeenyaaf asirraa kaasee animate akka ta'u yoo barbaade iddoo kana asitti ilaalaa yoo ilaaltan transform kan jedhu jira. Ittaanee keyframe kan jettu jirti jechuudha. Ishee yoo tuqxan iddoo kanatti keyframein create ta'ee jira jechuudha. Asirraa kaasee animate akka ta'uuf amma fakkeenyaaf ni tabsiisna. Asirraa kaasee asaa dhufuu yoo barbaade keyframein lammaffaa asitti akka argitan create taatii jechuudha, ni uumamti. Irra deebinee yoo ilaallu jalqabaa jira, asitti immoo isa dhaqa as dhufaa jechuudha. Akkana ta'a jechuudha.